guddaa kanatti geeffite. Isaan mana jaasaa keessa ta'aniitu waan waa dhugan. Nyaachuu fedhaniiti moo dhaqanii ani isaan ifa tarree maal jechuudha siriin isaa jedha baroo nyaachuu fedhaniiti. Eessa laati biike? Ni warra Wallaggaati. Abbuma manaas jiru yooni guyyaa tokko ji'a 4-5tti dhannee argina waanuma isaan ta'anii fiiganii dhaqanii akkasittiin ifa ta'uu wallaalte. Wallagillee akka afaan hin dubbatu waanchi adeessaa fide kanaaf taree namoota wayii wajjiniin mana tokko keessa hojjechaa jirtan natti fakkaata. Leesh! Bismillah. Oromoon adabbii qaba dubartoonni keenya baay'inaan akkanatti inni haala godhanii hin dubbatan. Allahu akbar. Maal amma adaba keessaan bahe amma ni lubbu. Dubartoota fixaa jirtu rashaadhaa jirtaame dubartoota guutumaa guututti. Ofaa eeggatanii maafi lubbu barre ani Wallagga jaallattullee jibbitullee Wallaggadha. Of eeguun immoo akkamitti laata? Of eeguun yoo inni to'atee dhaqanii bishaan diilallanaa dhiqatanii etteeffatee mujaahid wayii kan jedhamtun beektanii. Yaa Kiristoos nu baasi yaa Waaqna baasi basmaa boolli manfas ቅዱስ yee shamarran innuma biyya balleessite shittoo dhaggeeffachaa turte gungurrattu nama oofsisa akkamitti siif jette teessa. Omaan balleessine dhuguma jette cabbii itti naqatan. Dhuguma jette waan nama salphachiisus hin dubbanne waan dhugaa dubbatte jettu. Maal dhugaa isaa fiden jabbi? Tallaa jattaa naqatan chalbii hin jira. Tufsatan madaami geessa mana yaala rakkoon qabu. Akkasi. Kana jettan ka amma sin dabaddamtanii yaa ijoollee kiyya xaarradhaa sin isaan jiranii fi akkasitti tallaa jaafe qabseessitanii maqaa fidinaa tokko jedhu. Waan manaa baaniif yoo beekanii akkasittaa jiraatan yoon immoo wanna manaan baaneef wallaalanii jira ka adeema. Haa dubbannu malee Oromoon keenya guyyaa gaaf takka dubartiin Oromoo keenya basalee ijoolleen keenya ijoollee shawaa guyyaa gaaf takka wanta kana na mudateetti miidiyaa irratti argeen beeku ammallee waaqa kadhanna lafa qabannee jechaadha harkaan bultoonni. Maali shawaa bichaadha ijoolleen keessan arsiin ijoollee keessan mini jimmi ijoollee keessan mini kan hudduu qullaa yaa'an asirraati ijoollee keessan miti isaan jimma. Laa miti biyyi adda afaan Oromoo tokko. Kutaan kudha takka hundi ishiitu anuma keenya taate ta'u. Anuma keenya bari anillee nama akkasii hin qabu alhamdulillah hin argine gayoonaatti Wallagga jedhamee nama qullaan isaa asirra dhufes hin argine. Kanaaf jecha tun ta'in ijoolleen keenya jedhamanii kan waamamani kutaan 11 hundi kan keenyadha. Akkasi waan kiyya. Maala takka Wallaggaatti hin dubbattu bar Wallagga jettee malee. Arsiin heerume kanaaf hin akka arsii haasa'a maal jettaree kanarratti. Dhugaa rabbii dhugaa Wallagga akkanatti hin dubbattu dhugaa rabbii goddanyoota Wallaggan qaba. Akka keetti naasa'an isaan. Edaatachi heerumtee sila. Warran na fuudhee gale jaran na fudhatee gale. Allahu akbar. Inshallah. Argate midhaa'oo yaa Waaqa nu baasi. Ma Yaa Waaqa nu baasi allaa ku barjette midhaa'oonis. Tole bakka. Kanaafuu loqonni nama jijjiirama jechuudha bakka itti dhalatanirra bakka itti heeruman. Argeen beeku lubbu waggaa baay'ee xoorinneeti irra jirti biyya dhaqeen beeku jarma waliin haasaa waan ta'eefidha bar. Warri keenya akkamitti sagaleen si jijjiirame qoqni si jijjiirame naan jedhanii bakka ergan heerume jarma ta'e miniiree jedhan illee akkuma tammette kan. Dhugaa rabbii isin jechaa jiranidha. Wallahi laaziman isuma dhugaa jedhaan jira maaltu na sobsiise maal giddaa jannarra jira moo bismillah aleeko maleeshiin soba. Ijoollee meeqa qabdaree ammaa tarisiirra? Tokkuman qabanii lamaan qabaanii tokkuman qaba ebbo tokko. Laa ijoollee siin jettee bar jaarsa siin hin jenne. Mucaa tokkuman qaba ijoollee jechuun maal ni mucaa jechuudha moo akkami waan keessan.
jechuun tokkuman qabaaree tokkuman qabaa laman qabaaree itti bar lama godhachuu hin dandeessu. Ay. Hawara sho'aatti wallaallee ijoollee. Hayyee hin gorodha. Rabbi naa kennu mee atillee waaqayyoon naa garadhu nan barbaadayyuuti. Naaf haa kennuun. Rabbi siif haa kennu. Garaan ilma baate intala naanna'u. Garaan intala baate ilma naanna'u. Amiin. Kan irra ga'e Kan kiyya dhugaa rabbii kan kiyya amiin na jalaan jedhin amiin. Jadi kan lubbu. Ilman barbaadaa jira kanaaf jedhi gaa gobos. Meeqa maal barbaadaa jirta? Maal deesse dura? Durba de amma ilma fedhamee du'aa waaqayyoon naaf. Garaan intalaa ilmatti deebi'i. Garaan intalaa ilmatti deebi'i. Isheen sun maaf amiin na jalaa etta na bichaata. Hin qabdi moo addanaan qabaayyuuti abbaan mana addanaa jiraayyuu na amiin jedha isheen hin qabdi moo. Asii qabdi. Garaan shittoo baate kuni garaan dhala kanaa garaan dubara kanaa yaa baatu. Garaan shittoo hin baate yaa baatu ilaalanii akka kootti daa'oo deessan sinna siraatan. Ani amma durba takkaa fi dhiiraa furan hundi keessan amiin jedha hundi keessan amiin. Amiin. Garaan shittoo baate garaan masii garaan intala shawaa intala wallaggaa yaa baatu. Bara gere intala bara gere ilma bara gere intala bara gere ilma akkasitti daa'ishee tole. Amiin. Nageenyi isinii baay'ee. Waggaa daa'ima 8 irra geessan qatti godhaadhaa ba'a. 8 oliin dabarsina. Bannee nageenyi isinii baay'eetu. Siifillee baay'ee. Galata waaqayyo amiin jedha akkasuma dandabarre dura amiin. Maal amiin jechaan oolle hin argine jala kana amiin jechaan oolle maal? Akkas simbira akka hin dabarre garuu 8 ol dabarsitanii immoo akka hin gaafanne garuu. Maali lubbuutiisi agumanni nutti kennee qabannaati kana maal goona rase. Qoy 8 dhaluu hin dhalu. Waatiin gargaartaa masruufa. Rakkoon qabu 8 ol hin dabarsinaa 8 gadi hin dayinaa 8 ol hin dabarsinaa. Kana nan godhini. Itti gaafatamaa si fudhata. Dandaan jechaan. Indee gadi dhiisina suura ishii iskiriipshuutu godhannaa qabannaa ta'u. Ooluu rosanitti waddale. Gaashii bosatu qabda. 8 ol dabarsitanii ani ittiin gaafatamu 8 gaditti of dandeessuun bulchitu 4 mana barumsaa dhaqxii dhaggeeffadha 4 mana barumsaatti ergaa 4 immoo oddoo keessa hojjechiisa hoggaa isaan sun arfan immoo kutaa guddaa ragaan isaan san arfan galcha taraa okay sinii galcha. An baratu suni ani hin baranne sun immoo maa ishii jedhanii kun dhoqqee haaru kun haa baratu maal takkana jedhe. 4 mana barumsaatti hoggaa ergitanii akkuma wal caalanitti 4 mana barumsaatti hoggaa ergitan 4 immoo faana hojjechiiftu mana barumsaa gaa booda immoo arfan sana mana barumsaatti ergitu isaan sana arfan immoo gara hojiitti bobbaastu jechuudha. Kanarra keessaa baay'ee kana. Yaa obboleettii koshiina. Faraqa baratan. Ishiin ajaa ture sirraa qabdi sa'aati dhiira 2 fi durba 2 caalan nalin maattiin goota ishuma sii wayya. Dhaggeeffadha amma akka ta'e yoo dubara lama deesse yoo dubara takkittii deessee dhiira takka deesse deessa obboleessi koo siin jedha. Yoo durba takkittii deessee dhiira 2 deesse anaan kophaatti naan biftee isaan 2 deesse siin jetti. Kanaaf naa'oo walqixa fidi. Akkas taana nanu obboleettiin qabu ka'ee maatitti kaaka. Kun waan cinqii keessan jira. Isaan kana nama 2 deessee anaan kophaa kiyya naan bistee yaala